አንቺ ቅድም 10 ዓመት አልሽኝ። አሁን ደግሞ ሁሌ እያለቀስኩኝ ስንት ዓመት እንደሆነኩኝ ረስቻለሁ አልሽኝ። ስንት ዓመት እንደኖርቻለሁ ሁሉ ስንት ዓመት እንደኖርሽ ረሳሽው። ቅድም 10 ዓመት ብለሽኝ ነበር። አሁን ደግሞ ረሳሁት አልሽኝ። 15 ዓመት ይሁን 20 ዓመት ይሁን ረሳሁት አልሽኝ። ቁጥር ዋህድ ማፊ ረስተሽዋል ሁሉም ነገር። እሺ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሆነ ነገር እርዱኝ ብለሽ እስኪ የሆነ ነገር ጠይቂያቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደግዙሽ በማርያም። እኔ ስላንቺ ሲነገረኝ ማዳም የራሱ እያለቀሰች ነበር ስላንቺ ተነግረኝ የነበረው። ነይ ንገረኝ አትጂ። ይኸውላችሁ ቪዲዮ ስቀርጻት ቶሎ ብላ ወደ ልታዘዝ ነው የምትሄደው። ማዳም አስፈራርታታለሽ ከማንም ጋር እንዳታወሪ እንዳትገናኝ ብለሽ። እሺ ለምንድን ነው የማትናገሪው? ንገረኝ ንገረኝ ፈልግ። እባካችሁ ስላንቻ ጉዳይ የምትሰሩ ቲክቶከር እባካችሁ በድንግል ማርያም በአላህ ይዛቻለሁ በምታምኑት አምላክ ቪዲዮ ሼር ዲዩት እያደረጋችሁ ለሚመለከተው አካል አድርሱልኝ። እኔ የምሰራው ቪዲዮ ለማዳም አሰሪዎች ጋር እንዲደርስብኝ አልፈልግም። ልጅቷ የምትሰራው ከኔ አሰሪዎች ዘመር ነው የምትሰራው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ አንድ ቤት አይደለም የተለያየ ቦታ ነው የምንሰራው ብያችኋለሁኝ። ካልሆነ ደግሞ እኔ የምኖርበትን ቤት ቁጥር ልስጣችሁና ችግር ያለው ይመስለኛል። እኔ ችግር አገባኝ እኮ ምን ላድርግ? ቀስ ብለሽ አሁን የምትሉኝ ደግሞ 1 ሰዓት ሙሉ አይደለም የማወራው ትንሽ ደቂቃ ነው ያለኝ እና ስለዚህ እባካችሁ ግዙኝ እባካችሁ። እኔ ሰዎች ራሱ ትናንትና ስላዩአትኝ ስለሷ እያነሱ አሁን በጣም ቢያወሩ ነበር፣ ግን አሳልፎ መስጠት አይፈልጉም። ለምን? የቤተሰባቸውን ነው የምታገለግልላቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ እባካችሁ ነገ ዛሬ አትበሉ። ፍትህ ላንሻ ፍትህ። ቤተሰቦቿ አንድ አክስቴ ነች አለች፣ አንድ 16 ዓመቷ ነው አለች፣ ሌሎች ደግሞ 12 ዓመት። እዚህ ሀገር የተቀመጠችበትን ዓመት ራሱ የተለያየ ሰው ነው የሚነገረኝ። ልጅቷም ራሱ አንሻ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو يوتيوب channel من زكريا بغنا غانغا من channel يا دفتني ودو قدسيسا اسيني قبل دفه والله عجائب. الدنيا انت واحد قبل سو الدنيا تنسون تسي من كيس دتمني لالني واحد دو تجر شر هدو تدوكاتي جرا مجيون سنسرا ارغتنتوني اكما سينفولرا ارغتني مجيون لجچوني ulfaata. Biyya Saudi Arabiyaa iddoo Tabuuk jedhamu jirti. Waggaa 12 erga biyya kana kontiraata xalaba dhufte karaa seera qabeessaatiin hanga har'aa biyya sii dawwaltee hin beektu, biyya sii galtee hin beektu, maallaqa sii argattee hin beektu, maatii quban qabdu, silkii hin qabdu, jireenya hin qabdu, odeeffannoo hin qabdu. Nama du'aan qixa jiru jechamtee yeroo dheeraa kan hunda jecha qilleensarraa wanta akka namni bilbila hin qabne, namni odeeffannoo hin qabne, nama kontiraata jiru jechuun nama dukkana keessa jiru jechuun nama kontiraata dalagatu beeka. Kontiraata illee walii adda. Ka bilbila qabdu osoo hin taane kan akkanaa kun nama du'a keessa jiru. Du'a addunyaa kanaa jecha. Wallaahi mee gara jabummaa haga nageetti ilaalamee hojii marabaa kana caqasaa. Yeroo duraa irratti viidiyoo jalqaba irratti argitanii jirtanii namni odeeffannoo isii kana qilleensarra oolche mucayyoo ollaa isiiti jecha. Mucayyoo ollaa isii hojjettutu fira isaanii bira hojjettutu madaamiin isaanii ilmi namaa wal garagaraa araballee ta'u ka keessa rabbi xiqqoo waa laaffisetu jira. Garuu homaa gochuu hin danda'an. Ammoo sarratanyaa isiiti odeeffannoo kennite. Sarratanyaan akkana Itoophiyaadha. Waggaa hagana biyya kana mana san keessa jirti. Dhaqiitii gaafadhu. Odeeffannoo yoo argite yoo istiraahatti wal argine waan tokko irraa fuudhii sagalee tahii fi minam jettee itti himte. Sanumarraa qabattee mucayyoon goobaziidha ta'e isin biratti jirtu ta'a. Ollaa isii jirtu dhugaa rabbi hedduutu akka nama dinqisiifti. Viidiyoo jalqabaarra ilaaltanii jirtan. Yeroo ammaa kana obboleeyyanuu hagana walii hin yaadanii isiin alagaa taate hamma tokko kana hundi cinqamte osoo achitti iyyuu isiirrayyuu rakkoo geessanii hin beektu jecha. Lubbuu ofii kenniteef mucayyoo sanii falmataa jirte lubbuu mucattii sanaa baasuudhaaf jecha. Kanaaf mucattiin tun magaalaa Tabuuk jirti biyya baadiyyaadha achiin fagaata. Ani baay'ee keessa hin beeku. Garuu Suudii keessa ta'ee baay'ee fagaata. Achi irraa namoonni Oromoon bakka hin jirre hin jirtu, dallaalli bakka jirre hin jirtu. Imbaasiin Makkaa jecha warri Jiddaa fi Makka jirtanii warri naannawaa san jirtanii lubbuu mucattii tanaa baraara. Yoo suniyyuu hin danda'amne taate imbaasii Riyaadillee sochii garaagaraa godhee lubbuu mucattii tanaa maallaqa mucattii tanaa funyaan qabee irraa fuusisuu danda'a. Namni kuni nama kontiraata jiru, nama maallaqa karaa seera qabeessaatiin dhufe, karaa nama ejensiidhaan dhufe jecha. Warri biyya keessa jiru maatiin isaanii biyya dhaqanii ejensii isiin irraan dhufte san yoo hordofanii yoo kaasasanii lubbuu isii tana hadha sooshaal miidiyaa kanarra yoo arganii baasuu danda'an jechaadha. Isaanii jecha Arabni dhiyoo kana waggaa 11 dura mucayyoon Itoophiyaa daa'ima isaanii ajjeestee turte jechaadha. Rabbi namatti hin fidini lubbuu isii harka irratti baatee bitti. Allahu a'lam jedhan isaan. Innaa waggaa 12 guutuu waggaa 11 guutuu mucattii sana hidhanii argaa turtan viidiyoo irratti TikTok irratti ji'a muraasa dura jecha soomana dura miliyoona biyya keenyaa miliyoona 50 gaafatan jecha qarshii Itoophiyaa miliyoona 50
ummanni Itoophiyaa qarshii 50,000 kana miliyoona kana kadhatee maatiin boo'ee halkanii guyyaa TikTok irra ta'anii gumaa san kafalanii fi ani qissaa sana eessa akka galle hin beeku warri beektan koomentii jalannaa barreessa jecha garuu isaan haqa kenna haqa lammii kennaatiif tasuma inumayyuu hin yaadan nuti ammoo isaan bira jecha nama hin fakkaannu namatti illee nu herreegan bakka zubaalaan hin jiraamne zubaalaa fi nuti garaagarummaa takka hin qabnu jecha isaan biratti wallahi hedduu takka nama gaddisiisa yoo madaamin sun sirrii hin taane yoo madaamin sun hamtuu taate sumni jira abbeeronni jirti firri jira ollaan jira ilmaan isii jirti yoo abbaan jallate haati maaluji yoo haati jallatte ilmaanummaa isiitu saraatanyaan ta'e waggaa gana nu bira ta'etti mindaa kennaartaa fi biyya hin galtu waan kana san hin jedhaniini xiqqoomallee itti dhagahamuu jedhee baran akkamitti ilma namaa dafqa isaa እባካችሁ ስላንሻ ጉዳይ የምሰሩ ቲክቶከር እባካችሁ በድንግል ማርያም በአላህ ይዛችኋል በምታምኑት አምላክ ቪዲዮ ሼር ዲዩት እያደረጋችሁ ለሚመለከተው አካል አድርሱልኝ እኔ የምሰራው ቪዲዮ ለማዳም አሰሪዎች ጋር እንዲደርስብኝ አልፈልግም ልጅቷ የምሰራው ከኔ አሰሪዎች ዘመር ነው የምሰራው እንግዲህ እንዳልኳችሁ አንድ ቤት አይደለም የተለያየ ቦታ ነው የምንሰራው ብያችኋለሁኝ ካልሆነ ደግሞ እኔ የምኖርበትን ቤት ቁጥር ልስጣችሁና ችግር ያለው ይመስለኛል እኔ ችግር አገበኝ እኮ ምን ላድርግ ቀስ ብለሽ አሁን ልምትሉኝ ደግሞ አንድ ሰዓት ሙሉ አይደለም የማወራው ትንሽ ደቂቃ ነው ያለኝ እና ስለዚህ እባካችሁ ግዙኝ እባካችሁ እኔ ሰዎች ራሱ ትናንትና ስላዩአትኝ ስለሷ ያነሱ በጣም እያወሩ ነበር ግን አሳልፎ መስጠት አይፈልጉም ለምን ከቤተሰባቸው የቤተሰባቸውን ነው የምታገለግላቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ እባካችሁ ነገ ዛሬ አትበሉ ፍትህ ላንሻ ፍትህ ቤተሰቦቿ አንድ አክስቴ ነች አለች አንድ 16 ዓመቷ ነው አለች ሌሎች ደግሞ 12 ዓመት እዚህ ሀገር የተቀመጠችበትን ዓመት ራሱ የተለያየ ሰው ነው የሚነገረኝ ልጅቷም ራሱ አንሻ ማርያም ስሚን ቪዲዮ ሼር ዲዩት ያደረጋችሁ ሳውዲ አረቢያ ወደ 20 ዓመት ሙሉ ነው የተቀመጠችው ደሞዝ አይከፈላት ቤተሰቧ naga jira jechuun ulfaata namni waggaa hagana yaadee maatii ofii nama ilmaan qabu ijoollee sadii qabdi nama jaarsa qabu nama haadha abbaa qabu nama biyya qabu namni zariin qabna iyyuu ni yaada biyya isaayyuu kana hundatti taphatanii umrii isii kana hundatti taphatanii hadhallee gahee jedhaanii hin jirani hadhallee kunoo ergachuu jiran wallaahi hedduu takka nama gaddisiisa jecha gara jabummaan arabaa wallaahi yaa rabbi inuma guyyaa tokkorraa kafala wallaahi jazaakan garuun akkamitti ilmi namaa waggaa 12 guutuu mindaa malee nama jiraachisa isaan bar mindaa nyaatanii mindaa ofii nyaatanii isii kafalanii wallaahi ummata Itoophiyaa kana jecha biyya keenyattis walitti taphanna arabni ammoo san caala nuti taphatanii eessumatti iyyuu nu bakka itti tollu hin argine bakkuma gaarii keenyatti himan bakkuma nuti keerii qunnamnu takka hin argine wallaahi alhamdulillah bas waan rabbi namaa jaalate garuu bira darbe keessattuu ka Suudii kan ammallee argaa jirtan ijoollee hedduu miidhamu jiran sammuudhaan dhukkubaan waan garagaraati warroonni haarawaa biyyarraa dhufan hedduu takka rakkinaaf saaxilamu jiran gara jabummaan biyya kanaa immoo hammaatee jira amma akka durii sanillee miti dalagaanis hin jiru ummanni ofii isaaniitiyyuu wal nyaachuu jira jecha maaliifuu sababa qaaleensa jireenya biyya keenya qofaa miti biyya hundarra jira mucayyootan yoo beektanii viidiyoo isii sheer godhaa laayifii godhaa namoonni akka tasaa jecha sababuma viidiyoo akka tasaa argee beeksisa irratti illee ta'u argee namni viidiyoo sallaalee tarii firri isii zarimii isii illee namoota illee ta'e fira isii himatullee argamuu danda'a jecha waggaa 3 dura suuraa isii feesbuuk irratti kaasanii barbaadaa turanii jecha akka tasaa yoo argan mucayyootan dhaqqabuu danda'anii rabbiin tokkochi isii mul'isee jira wallaahi rabbiin amma haqa isiillee haa baasu rabbiin jecha waa malee simmokkoro rakkinna booda bal'innatu jira yookaan rabbiin maaltu beeka maallaqa waggaa 10 kana hunda harkatti lakkaayanii fi kennanii fi osoo seerri jiraate osoo imbaasiin kenna nama ta'e jecha haqa mucayyoo tana maallaqa isii kana takka funyaan qabanii irraa fuudhanii fi nagaa isiitiin kara biyyaa galchan jechaadha imbaasii hin qabnu mootummaa hin qabnu wallaahi waan makeenyayyuu nama dhibaabar hundaafuu rabbiin isii bira haa jiraatu obbaleeyyan du'aayii godhaa fi isinillee rabbiin isii haa qarqaaru akkasuma oromoon tan biyya tabuu keessatti dallaalonni warri seera qabda warri qaama qabda warri waas gochuu dandeettan wallaahi obboleettii teessa osoo ta'e hin cadhiftanii obboleettii teenya tanaaf birmadhaa fi sagalee tahaa fi lubbuu isii ara barkaa baasa osoo isii lubbuun jettu ara barkaa baasa wallaahi daa'ima isiiti galcha yoo maallaqa illee dhabdan jecha yoo jiruullee dhabde ilma isiiti haa galtu nagayatti.